jawaadee dawwalee kaleessaa sararaas dawwalee agwaan gartee amma jawaadeen dhimma kana gartee rakkoo kana hiikuudhaaf seera mootummaatiinis guruppiidhaanis jaaramee waan kana beeke faana bu'ee jira. Sagalee jajjabduu na dubbate. Boo maal abbaa keetii feetee inni boo ana maan miidhaa maal abbaa keetii feetee atoo maal barbaadde isaa hojii jirtaa awoo obboleessa kiyya akkasii midhaabbadhu ilmaan ilma magantaa ilmaan seera mootummaatiin hin qabsiise malee akka jira maafiyaa fuudhee gartee hallayyaa awwaaleen jiru sigaltee seera harka jiranii ilmaan hin barbaadu garuu immoo jaartiin isaatii inni shira kana keessa abbaan guddaan shiraa abdi jaartiin isaatii waan kana keessa harka qabdi ammoo jaartiin isaatii na harka dhufnaan wal arginaan na harka buunaan abadan hin dhiisutti yoo haa takkumaa dabara jette hadii deemu godha. Immoo sodaadheetiin jira mataa kiyyan abdii fi jinnis hin beekon abdiis waan abdatti isaa lorkaan abdiis hin beeku ilmaan kiyya qofa akkanaaf fidanii hin barbaada. Halee isaas warri abbaanis na dawwala ummaan na dawwala adeerri na dawwala kaan na dawwala hay boo ilmaan obboleetii ta'e jalaa ilmaan guuranii jaarsallee gartee yooniif gartee akka badate isii sammaa jinaan dhaabbanne yani hirriiba na kutanii ciisa na kutaniitiin fe'ee akkaan as dhufu godha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota maammee warri taatan martinuu gaa salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaa lafa ittanti isin jiru isiniin jechaadha. Arra gartee bakkattiin jirutun mana abdiiti. Namni bira jirutunis caaltuudha obboleettiiti jechuudha jaartii abdiiti. Arra kunoo gaa dhufnee as jirra mee caaltu salaamadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin yaa fayyaadha. Uummanni yaadaanis waa hundaan nu bira jirtanii waan nuti irra jiru hundaa quba qabdanii amma duraas yaani waa hundaa quba qabdanii waan isinitti himuu miti. Yaani deebinee amma sarraan tanaas deebinee jirra. Ijoollee xiyyatan algadda sii guuranii uummanni narraa kutaniinis daruurii ammaan tana ijoolleen kopheedhaan malee narraa baatee jirti naa barbaadu qabdaa ati obboleessa kee yoo taateen siin jaa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhiyeenya kana guyyaa sadi dura jechuudha guyyaa gartee furmaatee fuudhanii kutanii maatee fi mucaa xiqqoo jechuudha Aayishaa fuudhanii kutanii amma gaa abdii kuni obboleettiitiyya qaba deebisi obboleettiin isaadhaa tagartee naman dhageenye tagartee heeraa fi seeran beekne ta shari'aan qabne ta diinan qabne san ilmaan gaafa jawaadeen fayyaa dhabe dhiiftee biraa kuttee ilmaan facaaftee arra deebitee obboleessuma jawaadee heerumtee jiraachuu jirti. Abdii gaafa ilmaan facaan sanillee gartee ilmaan sanillee fuudhee wanni hin taane ani immaa jidduu tanatti arra abdii namni gartee furmaatee fi mucaa xiqqoo Aayishaadhaas fuudhee jechuudha abdii fi zakko moo rakkoo jettaniin isa. Dhimma kana balaaleeffadheetiin gabbu'ee gartee furmaateen tun nama jabaadha. Akka Oromoottis akka hawaasaas jirruttis nama nu qaaliiti. Hedduu takka kabajne hedduu takka jaalanna. Furmaateen baraaramuu qabdii jeetiin haasofaa. Dubbiin ammoo osuma deemtuun mana nama seenti. An dubbii abdii tana asii dura odoo gartee gaa atiis arra kunoo ilmaan kiyyee jetta. Ilmaan kana ani eessumaan ta'a. Ati obboleetiiti. Gaafa jalqaba bultii tana jaaltu. Egaa rijijjii yoo jaalatan gartee rijijjii nuu dalluudhaa jiran. Anaa jaalatee jennaan sirraa dhaabbanne maatiin keenyaas gartee odoo wanni hin ta'in oduman jaalatin. Arra deebiteetun dhufte gurbaa kana asii dura gaafa gartee amma inni obboleettiiti yaa wajjin dhaabbadhe jeega kutee maabara gartee zakkoodhaa seenu kana mataa kiyyaaf irra dawwaleetiin abdi obboleessa kiyya durullee nu dhaga'uu baattu dhaabbadhu abdi dhaabbadhu obboleettiin xiyyeetee jettee deemtu tuni dheengadda sirratti hiike isinis guyya gartee roorroon jawaadee irra geessan ilmaan sanuu dheeytanii cinaan dhaabbanne intaltii hiikamtee jirti maabara kana seenin hiike isaa dhaabbadhu jireenya kee oofadhu geeniitiin na dite. Dheengadda guyyaa ammoo wanni fuudhu kanaas maaliif waan kana kee isaan gallee dhimma kiyya maaltu si dakale naan jedhe. Anamma tana hundarraa gartee
jireenyuma keessan kanaafi siifi abdiis wali dhiisee akka rabbi baagootaa taatu jee yoonti yumaafuu nagee beejeetiin gurra cufadhee taa'u jira. Amma odooniif gartee aduun dawwalin dura guyyaa gartee amma kaleessaas warri abbaanis na dawwala, ummaan na dawwala, adeerri na dawwala, kaan na dawwala. Hay boo ilmaan obboleettii ta'e jalaa ilmaan guuranii jaarsallee gartee yooniif gartee akka badate isii sammaa cinaan dhaabbanne jedhanii hirriiba na kutanii ciisa na kutaniitiin fe'ee akkaan as dhufu godha. Hayyeemee ati duraanii gartee gaana gurbaa kan ni beekta. Duraanii waan kana keessaa dhaabbadhu jeen arra deebisee hoggaa waan kana godhe ilmaan kanaa asin jirtu. Gamasii furmaatee dhaagartee rooroo irra deemu jirtu isaa fi obboleettii isaatiis shira kana oofu jira. Zakkoo morakkoonis gartee ummata kana siiriitti godhan sa'u meegaa an ciisaa huna kutanii bar'an akkuma saboo addunyaa tana akka uuman nagee irraa harkatan. Hayyee mee akkam akkaan sii ta'uu barbaaddanii nag. Anamma obboleessa yoo taate deemtee dhuma ijoollee xiyya naa barbaadu. Amma osoo niin ammanan jiree daraartuu bira dhiifadheeti namaanaa biraa kute yaanii daraartuun gaagisee sanitti namni kun hedduudhaan itti heddummaatee jettee ijoollee sanirraa gadhiiftee mucaa xiqqaan sanii nama rare kophee malatti osoo inni ummaa joo narraa baasanii kutanii amma deemtee ilmaan sanaa barbaadu qabdaan sin jaayyee obboleessa fayyadaati. Caaltuu teenya mee duba ammaati guyyaa hanga jirtu kana mee akkamii jirtaa ta'u. Baraan isummaan tunuu fayya qabdi moo maaliif jirtii dhiiboo maal keessi jirti hooma isin keessi jirtu dhaqi laajjaniitiin beekin dhufe. Dhimma kana gartee duraan beeke haala wanni isirraa taa'u an dubbii kana hunda gartee keessa gabbu'ee wanni jechuun barbaanne maaliif hayni gartee haqaa beeke mee atoo duba amma akkamii jirtame. Ani egaa guyyaa ilma kiyya guuranii irraa takkaa mana kana galee hin beeku. Amma ammarraayii namni dhufanii deemu jiranii naaf himanii jiranii waasila namaa telefoonaan ni hin dhagaya immoo ibsu daadheetiin jira mataa kiyyan abdii fi jinnis hin beekon abdiis waan abdatti isaa lorkaan abdiis hin beeku ilmaan kiyya qofa akkanaaf fidanii hin barbaada amma ammaan tanatti osoo ilmaan kiyya naaf fidanii qabbana keessa jiraatanii bakka isaan jiraachuu jiran hin beeku uffata takka osoo isaan taa'u jinaa fuudhanii fi nan aarsu mana kanatti akka galee hin beeku uffanni isaanii kan mana taa'u kun wanni isaanii tamana teessu nama rartiyan deemanii akka ilmaan kiyya deemtee naa barbaaduun barbaada ani obboleessa kiyya. Mee dhageessi ni beektaa ilmoon ilmoof magantaadha jedha. Beeka akkuma gartee amma ati haduuddu kanatti isaanis haduudditi. Waan kana nama juutuu gartee amma addunyaan aalama Oromoon tun hundi ni beekti. Eenyu haqarra jira eenyu ishee jira. Ani bar wanni na dhibe waan kana gartee inni kun jaarsa keeti. Jaarsi kun addiin kun jaarsa keeti wajji jiraachuu jirta. Bara ammumaa walleen wajji tawaasiru jirtanii isaan kuma qabdaamina. Ani abdii waan qabu takkaa eegdeen gaddaa isumaa wagaree hin beeku eega ilmaan kiyya guuraniin duratti dhufee kutee eegas takkaa isumaa wagaree hin beekon. Achi duraa dhufuma jiraame. Achi dura ni dhufanii deemaa malee takkaas ta'u dirqama immoo anamma ilmaan kiyyaan barbaada. Jawaadeen faan dhufanii akka deemu jiran namni naaf himu jiranii dhagayaa waan hundaa qubaan qaba. Immoo takkaa mana kana galee hin beeku ibsu daaddeetiin jiraan lubbuu xiyyaa ilmaan kiyya qofa nama dhufanii si sodaachisanii. Isaan dhufanii deemu jiran. Bar ijoollee san amma namni fuudhe ijoollee san namni fuudhe qaama seeraati. Maafiyaa guruppiin dhuftee fuudhe mootummaadha. Si galte mootummaan ammoo maal dhimma barbaade. Waan gartee sababaa kanaan jara kana gartee bakka isaan jiran qabu. Atilleen amma yoo ilmaan keetiin barbaadeetta. Haqa barbaadaa miti ansiis taanaan obboleettis taanaan haadhatiyyaas taanaan abbaa taanaan beek abbaa godhee taanaan dhugaarraa rabbi harrabanee beek wanni gartee arra nama galtuun silaa anis bakka jawaadeetii fi bakka gartee furmaatii san ta'e anis hangam takka silaaleessiti hoggaan ibshiris irra dalagan kanaaf waan kana mootummaanis namni hundi waan jala bu'ee yoo jiru yoo xoxxosii goba qabaatte bakka isaan bobbalan icciti yoo qabaattees as baasii jarri ati abdii beekamu ilmaan kee beekamu. Ani ilmaan kiyyaan fada abdii hin beeku. Ani suwaamu hin beeku. Amma ammaan tanatti dawwaltee isaan sannaa yaamte isaan sannaa dawwaltee itti himtee ilmaan kiyya qofa naaf ilmaan kiyya qofa akka wal bira deebisanii barbaada. Isaan dhageessa duraanii jireenya kee irraa qabadhu. Gurbaa kana eega wajji bubbultaniis tee irraa qabadhu. Je'ee gartee jara hedduu si dubbadhee saboota gartee obboleettiillee taatu bultii namaa maaltu si naqe gartee nama iyyuu waan ta'eef ni beekaa jeefirraa afaanii fi gurraa cufan. Ammas taanaa yooniif qabeetu taate himi. Jaarsa kee yooniif gartee karraa qabattu taate jaarsa kee
yookaan ilmaan kee yoo taate ilmaan keetii fi jireenya kee oofattee jarri immoo akkaataan ilmaan kee itti barbaannu akkaataa amma gartee odoo nama rorooruun deemu jirtu ilmoon namaa xiqqoon gartee odoon gartee isaan harka jirtu odoo lubbuun namaa isaan bira jirtu asiin nama seera mootummaa jiru sigalte seera mootummaa jiru odoo sanuun beekne atillee waan jiru yoo beekte himi jaruma kanaawu yoo irraa ka'eedhaan himiiti akkasitti bakka jiruusummaa qabsiifne ilmaan keetii fi jireenya kee oofatta. Anillee nagee naa kanna warra biyyaatiif illee nagee kanna anis nagee dhabe ummaan nageen qabdu abbaabaan akkasi obboleeyyan keenya qabii jira maraatan hay bismillahirrahmanirrahim akkanumaa garreewu jireenya kan amma gaa ilmooteenya barbaanne jenne asiin nama haqaa fi dhugaa qabu itti dhiibuun as kanna guyya gartee rooroon irra deemtisan maal goone nuti intalli tun hiikamtee jirti miti obboleettii dhagee tajaajila fiiguutu gurbaan kun akkam tateessa gurbaan kee fayyaa qabamu fayyaan qabu kun jaarsi kee kun Ani hin beeku. jaartiitu jaarsa beeka jira Ani san beeku amma shi ani munni nan barbaadu ilmaan kiyya. amma yoo Yoo na barbaadu. yaa atilleen Yoo obboleessa kiyya taate ilmaan muka deemtee jala deemtee na barbaadu. Isarraa dhaabbaddeetiin ilmaan kiyyaa hojii jiraadhaan. ati amma filannaan kee yoo haqa qabaatan karaa haqaatiin deemootti gurbaa abbaa shiraa ka eegeensaa dhiigaa abbaa fitinaadhaa ka gartee ichi deebi'ee kunoo intala hiikamtee wajjin roorro intala hiikamtee obboleesseeru heera keessatti hin dhageenye seera keessa hin jirtu shari'aa keessa hin jirtu diinuma tokko keessa hin jirtu tana wajji dhaabbatee arra akka ilmaan keetillee waan kana keessa seenan godha ka jireenya kee dammaru jiru kana jireenya kee ka dhuunfaa irraa filachuu yookaan jaarsa kee filachuu yoo bakka jiru beektellee an obboleessa keetiin waan dho'istu qabda natti himi isii himen ja'u heera dheeraan qabsiifnee ilmoo tee harkaa fuunee ilmaan namaatiif jawaadee fi furmaatee fi gartee ilmoo isaatis haa nagayaan jiraatanii inni kaas deebi'u miti abdii kaas deebi'u miti maraatee jira keessaa utaalee jira duraan gaa duraan ani bar wanni sheenaan natti nabde ammaas gaa qaanyiidha namni kun arraa dhugaanii gartee kana laata mee akkamiif gootame gama kanaan ka ibidda qabsiisu achiin ilmoo namaati kaniif namni hundi kabaju kaniif gartee inni deemee rooroo irratti oo achii qabsiisee biyya oo meesa koofi isa ittuu maaltu isa naqe obboleeyyan lamaan maaltu isa naqe obboleettiin isaa hiikamte Allah ta'ala ilmaan kiyyattu kan ilmaan dheengadde dhiiftee biraa kutte gaafa namni silaa rooroo hunda baatee wajji gattaa'ee gartee ilmaan isaadhaa qabatu ifiin dhiiftee biraa kutte hayyeemee akkas hin jenne abdii si dawalee jira An telefoona na Bila isaanii qabda? dawwalee telefoonni isaan dalagu. Telefoon? Telefoonni waasilee inni dawwalaa ni yeroo isaan hin dalagu. hayyee Dawwalaatiin oolaan illeen maaliif dawwaltee yoo naan jette eegi ijoolleen xiyya guuramtee irratti dawwalee akka quba qabuun gaafadha jee dawwalaa oolaan. Ni kaasa? Kananii ijoolleen san hin dalagu telefoonni biisii jaa ammoo sababa kanarratti namni wanni tun waan hin Telefoona lafaa akkasii dawwalee san maal jedhe? hin dalagu. ifisi dawalee Dawwale yaani dawwale an kaayanii wajjin haasawa asii wajjin dumeessine ilmaan dabarsee akkuma isaatiin dabarse khalaas ilmaan kiyanaaf ni ilmaan jettu kiyanaaf fidi ilmaan hin quba qabaayii naan jeen ilmaan hin quba qabaayii naan jee ilmaan sana immoo garuun ilmaan hin barbaada malee waa'ee abdii hin barbaadan. amma telefoonni silaa isa itti akka nu duraan si dawalee jira Telefoonni isaan dalagu. kalafaa ta'oo kan dawalee Tokko san jawaatee torkaa qaba tokko hin dalagu. Kan inni dawaluun san akka Kaappiin haadha? hin siimee san hin dalagu. Siimii dalagu miti. ani galinni beeyta amma jawaadee dawalee kaleessaa sarraas dawalee agwaan gartee amma jawaadeen dhimma kana gartee rakkoo kana hiikuudhaaf seera mootummaatiinis guruppiidhaanis jaaramee waan kana beeke faana bu'ee jira sagalee jajjabduu na dubbate boo maal abbaa keetii feetee inni boo ana maan miidhaa maal abbaa keetii feete atoo maal barbaadde isaa hojii jirtaa awoo obboleessa kiyya akkasii midhaabbadhu boo hay isin jaaramtanii jirtanii akkasii mijawaate akkanaa miti wanni si dawwalee biyyee qabbaneesseetiin an laal wanni hin barbaadu ilmaan irraa ilmaan ilmoo magantaa ilmaan seera mootummaatiin hin qabsiise malee akka jira maafiyaa fuudhee gartee hallayyaa awwaaleen jiru si galtee seera harka jiranii ilmaan hin barbaadu garuu immoo jaartiin isaatii fi inni shira kana keessa abbaan guddaan shiraa abdi jaartiin isaatii waan kana keessa harka qabdi ammoo jaartiin isaatii na harka dhufnaan
wal arkinaan na harka buunaan abadan hin dhiisutti yoo haa takkumaa dabara jette hajii dangoon aboo akkasii miti. Lubbuurraa lubbuun ta'inaati waan hundaa'u jala yaanee gartee furmaata barbaanna. Anillee gartee waan kana deemeeti yoo obboleettiin keessan dhuguma telefoona isaanii qabaattee iddoo isaanii beekti dhugaa jirtu natti haa himtu si galtee waan kana keessa haa ibbaaftu kalee isaas gartee bultiidhaan galaafattee jeetii wanni akkanaa waan kanaa jira. Hajjee duwwamee maal jettan maati? Wanni jirtu akka illee hin jirtu yaani amma wanni an barbaadu ammaaf dhugaadhaa jawaadiin Ambar lubbuun teetus bara amma sodaa keessiitti amma fakkeenyaaf anuu atiis siif teessii unaan jedhan aboo obboleessoo kanaa mitana waliin qabnu gurbaa kanaan hin jaarreeti obboleessoo dhaabbadhu ilmoof dhumte arra ilmaan eessuma taatu tuqamnaan gabbaate kaa hanga duruu eessi biittaa gaafa gartee maarreedhaan aan jedhe awwa obboleessoo akkasii miti ani arra gartee gama kanaanis gartee dhugaa haqa qabdan gama kanaanis miidhaatanaa jira ammoo yoo obboleettiin tiyyaas harka keessaa qabaatu taate haa calleessitu atis waan jiru hin miti si'alta karaa irraa qabachuudha. Anamma dhugaadhaa jawaadiin faanis haqa qabanii amma wanni nan barbaadu ammaaf wanni nan barbaadu akkana barbaadu jiranis qubaan qaba isaan hundi as dhufanii akka deemu jiranillee qubaan qaba yaani anammaati deemnaan anis numaan deema nii fi sodaadhaa lubbuu xiyyaas ollaan gandoollaa kanaan galu jira takkaa mana kana ol seenee bulee hin beeku. Kana hundeenyuudha. Anuma yaani kanuma anumaa fi abdii. Ati samma sababa taate. Ati samma sababa taate. Ani sababa ilmaan kiyyaatti irratti hin du'u barbaada ilmaan kiyya. Abdii immoo waan isii qabatee birraachi ba'ee jira ilmaan kiyyarra ani immoo ilmaan kiyyaan barbaada. Galatoomaadhaa isinillee ilmaan kiyya akkanaa arraa fi boru jidduutti inshaalla akkanaa baasanii barbaadaan sin jaalladha. Wanni takka si biraan jirtu wanni quba qabdu. Wanni takka ni biraan. Ilmoo teessa yoo jaalattu taate ani amma ni beektaa karaan jiru jawaadiin haqa qaba ni roorrifameesi ni miidhameesi walii galanii oofanii intala hiikamte gurmuudhaan jaaranimanii obboleessaa hojii dhaabbatanii roorroo irratti oofu jiran inni arra ilmoo isaatii fi furmaatee yoo abdifaan gadhiisaniif qaama seeraa dhahee gartee ilmaan keensiifu waan kana ammoo atis irraa bilisa gurbaa kanarraa murattee ni gartaa ni eegeessaa eegeessaa ni gartaa miti boru tatanaa olii keessa sinaka yookaan arraba ilmoo teetii boota teetiis dammaramtee xiyyaas dammaramu deemti an ammoo abbaa fadhee saanaa naqarraa mabu abdi shiraan deemu jira shirri saadhaa ilaa mana dhubeessiis galaafachuu deemu si galte ilmoo tee bira kutee isa bira kutee ana dhufuu deemu kun hunda gaddaafaan isa waan taate dhaabbadhuus jenne dadhabne waan kana abdi yoo bakka jiru gartee silaa ilmoo fi maatii fi haalli irraa dantaan qabu sirraayis dantaan qabu jaartittiis gartee akka jaartiitti maatiiti jee maatiidhaaf dhimman qabu kiyyaan keessaa utaalee jira yoo abdi kiyyaa gartee rakkoo jedhansanii wajjin obboleettii isaatii wajjin furmaatee fi ilmoo san gadhiisanii kannanii ilmaan kee qaamni seeraa fideessii deebisa. Ati immoo barmootuma keetiifuu eegumsi keetuu barrakkisaadha akkasigaa. Akkasiiti. Amma jawaadeen haqa qaba ani immoo ibsu daadheetiin jira mana kana raatii deemnaa waliin deemnaa mana gandoolaatiin bulu jira duraanis as bulutti hin jiru saniifuu mushaalaa khayrumaa fi waliin deemna. Akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya wanni jiru tana suniifuu gartee hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti hedduu gartee gadda guddaa keessi jirra gama lachuutu rakkanne rakkoo hamtuu keessi jira du'aa'ii nu godhaadha silaa gartee nama kana gartee garaa wajjin nu dhaluu baate irra wayyaadha ture suniifuu gartee hanga viidiyoo biraatiin wal galutti wassalaamu alaikum warahmatullahi